Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa Naawwanjiitti mariin hawaasaa hirmaachisee mata duree sabdaneessummaan obbolummaa nageenya waarawaa badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun gaggeeffame. Saganticha irratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee hoggansi sadarkaa magaalaa fi aanaalee abbootiin gadaa fi haadholii siinqee hawaasni hirmaachuun marii gaggeessan. Kaayyoon marii kanaatis misoomaa fi nageenya Naawwanjii saffisiisuun fayyadamummaa jiraattota aanatti mirkaneessuu kenna tajaajila fooyyessuu fi bu'uuraalee misoomaa guutuuf akka ta'e ibsame. Barreeffama gabaabaa mariif ta'u kan dhiyeessan itti gaafatamaa damee siyaasa paartii badhaadhinaa Naawwanjii obbo Baayyuu Kifilee seenessa waloo ijaaruu fi seenessa qeenxee dhabamsiisuu akkasumas hojii hanga ammaatitti Naawwanjiitti hojjetaman inishiitii fi misooma qonnaa nageenya aanichaa eeguu fi eegsisuuf caasaa nageenyaa wajjin qindoominaan hojjechuu kallattii kenname bu'uura taasisuun hojjechaa jiraachuu kaasan. Barreeffama mariif ta'u booda hawaasni gaafii fi yaada adda addaa kan dhiyeessan keessaa kenni tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa hanqina qabaachuu, rakkoo qaala'insa jireenyaa fi bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuu, kenna tajaajila karaa daldalaatiin jiru sirreeffamuu qaba, daandiin Naawwanjii Adaamaa hojjetamuu dhabuu fi kanneen biroo kaasan. Dabalataanis hanqina bu'uuraalee misoomaa naannolee birootitti furmaata argachaa jiru rakkoo hojii dhabeeyyii xiqqeessuuf gurmaa'insi dargaggootaa laafaa ta'uu, nageenya irratti dargaggeeyyiin dammaqinaan hirmaachuu dhabuu, waarshaalee fi manneen barnootaa lafa hektaara hedduu qabee jiraachuu, lafti qonna malee lafa ba'uu fi kanneen biroo kaasuun gara fuulduraatti sirrachuu qaba jechuunis himan. Dargaggeessi naannoo biraa kan gurmaa'ee bu'aa buuset bu'aa isaatiin mootummaa kanallee deeggaree jiraata. Bu'aa isaatiin ofilleen jiraachisaa jira. Akka naannoo kan keenyatti immoo dargaggeessi iddoo kanarratti hangam laalamaa jira kan jedhu kun nuuf mallattoo gaafidha. Kanaaf nuti iddoo kana gubbaarratti caarraa bu'uuraalee misoomaa naannoo biraatitti argamu nu biralleen akka ga'u daandiin asii Adaamaa seenulleen akka nuuf hojjetamu. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Shifarraa Abbabaa gaafii fi yaadni keessan gaariidha. Galtee hojii keenyaa kan gara fuulduraanuu ta'uu danda'a. Mootummaa baay'een biyya keenya bulchaatii turanii hir'inaa fi cimina qabu cimina isaanii galtee godhachuudhaan biyyattii kana gara fuulduraatti ceesisuu qabna jechuun dubbatan. የተነሳው ሐሳብ በአጠቃላይ ለኛ ስራ ጉዳት የሚሆን ሐሳብ ስለሆነ በቀጣይነት ልንሰራበት ስለሆነ አጠቃላይ ሐሳቡን እንደ ግብዓት ወስደን ቀጣዩን እንሰራበታለን። Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gaafii fi kallattii yoo kennan akka jedhanitti humna keenya walitti sassaabuun kaayyoo keenya waloo galmaan ga'uuf nu deeggaraa yaadama ida'amuutiin qabeenya keenya dhuunfaa fi gamtaa walitti gurmeessuun kaayyoo paartiin badhaadhinaa kaayyeessee ka'ee gama diinagdee fi gama jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuutiin biyya kana ijaaruuf ni hojjanna jechuun dubbatan. Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa keessaa hoggaa sadiif walitti aansuun tokkoffaa ba'uudhaan badhaasa argachuu dubbachuun bara kanas fooraamii magaalota Itoophiyaa saglaffaa irratti gaggeeffame irratti magaalota Itoophiyaa 127 hirmaatan keessaa tokkoffaa ba'uu himan. Karoora xiiqii galmaan ga'uufis wabii nyaataa mirkaneessuu fi hojii uumuu, baay'inaan hojjechuu fi mootummaa cimaa ijaaruu, hojii saffisiisuu fi qulqullinaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasan. Qaala'insa jireenyaa xiqqeessuuf lukkuu horsiisuu fi kuduraa fi muduraa oomishuu, furdisa horii foonii fi horii aannanii irratti hirmaachuu, damma oomishuun itti fayyadamuu qabdu, hanqina bishaan dhugaatii ilaalchisee waajjira bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa wajjin mari'achuun deebii isiniif kennina jechuunis kaasan. ዶሮ ማርባት ሁሉም ነዋሪ እንቁላል ከውጭ ባይገዛ Lukkuu horsiisuu fi jiraattonni keenya qillee bituu dhiisuu, kuduraa fi muduraalee oomishuun gabaadhaa bituu dhiisuun, gabaa sanbataa hundeessuun fayyadamuu fi qaala'insa jireenyaa sirreessuudha. Horsiisa horii aannanii fi furdisa horii foonii irratti hojii baay'ee hojjechaa jirra. Gatiin aannanii fi foonii hir'achuu qaba. Gaaffii kaastan adeemsa keessa marii gaggeessuun ni deebisna. Rakkoo bishaan dhugaatiis waajjira bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa wajjin furmaata itti ni kennina. የውሃ እጥረት አለ የተባለውን ከውሃ ሴክተር ጋር ተነጋግረን ብናይና መልስ ብንሰጥ
Itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Wanjii obbo Ashannaa fi Hamosaa hooggansi sadarkaa olaanaa uummata kabajuu yaada isaanii fudhachuun asitti argamuun isaanii waan hedduu nama boonsudha. Marii bal'aan gaggeeffameeti jira. Uummannis yaada isaanii karaa bilisa ta'een gaafachuu danda'anii jiru. Kunis yaadama seenessa waloo ijaaruu fi cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuunis ibsan. Uummata isaanii isaan jaallatu isaan kabaju as argamuudhaan haasawaa bal'aa marii bal'aa yaada uummata isaanii dhaggeeffachuudhaaf godhaniiru. Isa kana keessatti walumaa galatti jalqaba irraa kaasee seenessa waloo kan jedhu yaadiddama seenessa waloo jedhu kan cimsuu lafa qabsiisuu irratti seenessa qeenxee baasuudhaan seenessa waloo uummata keenya cimsuudhaaf mariin bal'aa godhameera.